Ajjechaa dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti raawwate badiinsa lubbuu namootaan dhibbaan lakkaawamanuutii fi sababa ta'e kan raawwate eenyu akka ta'e qaama walaba ta'een amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Mootummaan garee hidhattootaa balaaleffata. Gareen hidhattootaa maqaa dhahame waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan shanee jedhu gocha sanaa fi mootummaa balaaleffatee qaamni walaba ta'e akka qoratu gaafatee jira. Dhimma kana irratti dhaabbileen hawaasaa biyya keessaa fi alaa, dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanu, dhaabbileen siyaasaa adda addaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan ibsa baasanii jiru. Gochicha balaaleffatanii waan fala jedhaniis himanii jiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsitti kan argaman dhaabbileen hawaasa Itoophiyaa dhimma adda addaatii fi maqaa adda addaatiin ijaaraman 23 ta'anii ajjechaa raawwatame sana ilaalchisuudhaan ibsa baasanii turan. Ibsa waloo isaan baasan kana ilaalchisee dhaabbilee sana bakka bu'uudhaan sagalee Ameerikaatti waa'ila kutaa afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeetti kan dubbatan Dr. Shifarraa Gassasee akkana jedhu. ባለፈው ሳምንት በምዕራብ ወለጋ በጊምቢ ወረዳ የደረሰው ዘግናኝ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ ነው። ሁሉንም የጄኖሳይድ ዴፊኒሽን የሚያሟላ በአማራዎች ላይ Wallagga Lixaa aanaa Gimbiitti dhumiinsi sukkanneessaan raawwatame madaalli akka duguggaa sanyii hunda kan guutudha. Waan Amaara ta'aniif qofa addaan baafamanii karoorfamee hooggansa aanaarraa ajaji kennamee ajjeechaa karooraan raawwatamedha. Bulchiisa aanaati. Bulchiisa gandaatti dursamee himameera. Iyyaniiru. Ituu kun hundi ta'ee jiru mootummaan hin qaqqabneef haa ta'u jedhee walii galeera. Ibsa isaanii kana keessatti ajjechaa raawwatame kana keessaa hanga'oonni mootummaa akka harka qaban bal'inaan kan dubbatan Dr. Shifarraa'uun komii mootummaa irratti dhiyeessanii fi ragaan harkaa qaban maal akka ta'e hin ibsine. Mootummaan warreen gochicha raawwatanii wajjin waloomeera erga jedhanii booda ካልተናበረም ደግሞ አለመከላከሉ ራሱ ያስጠይቀዋል እና መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ማለት ይሄንን ስንታለ እንዳይሆን ማድረግ ነበረበት። ደግሞ ሆኖ ከተጀመረ በኋላ ማስቆም ሁሉ ይችል ነበር። ለሰባት ሰዓት የፈጀ የጭፍጨፋ ኦፕሬሽን Yoo walii hin galleesi waan eegumsa hin taasifneef ni gaafachiisa. Mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun akka wanti kun hin taane taasisuu qaba ture. Erga jalqabneen boodasi dhaabsisuu ni danda'an ture. Ajjechaa sa'aatii 7 fudhate taasisan. Dhaabsisuutu isaanirra ture. Kana gochuu dhiisuu isaatiif itti gaafatamummaa irraa miliquu hin danda'u. Ammas tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba jedhaniiru. Dr. Shifarraan ibsa isaanii keessatti gochichi haa ta'u jedhamee kan saba tokko irratti xiyyeeffatee raawwatame duguggaa sanyiiti jedhanii warreen gochicha kana raawwataniif gargaaran addaan ba'anii akka itti gaafatamummaatti dhiyaatanu gaafataniiru. Dhaabbilee hawaasaa gochicha balaaleffatanii ibsa baasan keessaa Ollaan isa tokko. Ollaan gurmuu dhaabbilee hawaasa Oromoo afaan Ingiliziitiin Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association isa jedhamee beekamudha. Waa'ee ajjechaa raawwatamee kanarratti Ollaan ibsicha maaliif akka baase maal akka jedhu Daariktara dhaabichaa Adda Seenaa Jimjimoo gaafannee jirra. Ollaan ajjechaa toleetiin duratti gocha Gambeella keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa baasuu isaa Adda Seenaan himanii garuu ibsa jimaata baafnee fi ibsa wixata baasnee kan gargar godhee jedhu akka miidiyaan addunyaa kun itti gabaase du'aatii sabaaf sablammii biraarra gahuu fi du'aatii so called warra Amaaraarra gahuu akkaataa miidiyaan addunyaatiif including miidiyaan biyya keessaallee itti gabaatamu fudhataman qabu. Rakkoo biyya keessatti adeemaa akka jiruu fi instituutiona akkasumas immoo miidiyaa addunyaatii fi miidiyaan biyya Itoophiyaallee gahee keessaa qaba. Selective coverage'n hamaan qofa otoo hin ta'in lolli akka jajjabaatu garaa tokko gadi qabee tokko ol qabee furmaata otoo hin ta'in balaa sana irratti gaasa naquudha jedheetiin Ollaan du'iitii wiikendii irratti ta'e jechuudha. Yaadannoo taate gaafa sanbata xiqqaa viidiyoon as bahee ture jechuudha. Rooter gabaasee ture jechuudha irratti illee. Sanbata guddaa ammoo nama lama waabii godhataniitiin barruu AP'n baasee jedhe. AP irraa fudhatee akkuma agaraa jiru kana miidiyaan addunyaa hundinuu baasee jechuudha. Rakkoon suni miidiyaan baasu otoo hin ta'in miidiyaan konteeksii isaa seeraan kaahuu diduuni konteeksii Oromoon keessa jiru biyyattiin guutuu keessa jirtu kaahuu dhiisee saba Oromoo bal'aa fi keessattuu ammoo waraana woboo
xiyyeeffannaatti gadu jechuudha. Ollaan waraana boboo bakka bu'ee dubbatu otoo hin ta'in konteekstinitti kaa'amee jedhee vaayilensii fuel godhaa jennee waan amannuu fi hedduu dhiibbaa gooneetti baasne jechuudha isa irratti. Akkaataa miidiyaaleen walitti bu'iinsaa fi ajjechaa biyya sana keessatti deemaa jiru gabaasan waan loogii irratti hundaa'ee dhimma saba tokkoo ol qabee kan saba biroo immoo gadi qabee dhiyeessu rakkoo jiru jabeessa malee hin laaffisuu jedhu adda seenaan. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gareewwan adda addaa hidhatanii socho'aa jiru. Gareewwan kun namoota nagaa irratti ajjechaa hin raawwatanu jedhee oolaan ni amanaa yaada jedhuu fi adda seenaan akkana jedhan. Ollaan yes nama ni qabna lafarraa akkasumas immoo dhaaba wajjin dalagnullee ni qabna jenna. Haa ta'u malee haalli biyya keessa jiru keessattuu Oromiyaa keessa jirutti extremely dangerous waan ta'eef qaama keenyaan dhaqneetiin mootummaa qofatu kana godhaa jira yookiin immoo dhaaba biraatti kana godhaa jira jettee dhibbaan dhibba dubbachuu hin dandeenyu dubbachuu illee feenu qabatamaa waan hin beekneef garuu waan tokko ka beeknu riippoortii hedduu baasnee jirra. Kan dhibbaatamaan lakkaa'amu kan qabatamaan maatii intarvii goonee garii viidiyoo ofii keenyaallee kan arganne kan harki mootummaa keessaa qabu hin beekna. Kan waraanni adda addaa keessaa qabu hin arganne hangamaa hin jiru jechuun hin beeknu garuu atleast waan hin argatinii fi waan adda addaan waan dhageenyaa garuu ammaa fi qabatamaan kan beeknu gocha suukkaneessaa mootummaan waraanni mootummaa uummata Oromoo irratti godhe kana mootummaadha jennee qajeelaan dubbachuu dandeenya. Dubbannee jirras gabaasa keenya irratti illee torbeedhaanii Humans of Oromiyaa kan jedhu ni baasna kan mootummaan exclusively godhe jechuudha kan amma information akka qabnutti kaawwanii fi dhibbaan dhibbasii dubbachuu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsaa fi ajjechaa raawwachaa jiru bakka tokkotti dhaabuudhaa fi falli isaa maal akka ta'e kan gaafataman adda seenaan falli isaa beekamaa akka ta'e himanii rakkoon jiru hojiirra oolchuu dadhabuu akka ta'e himan. Falli jiru tokkoof tokko kanarratti illee nuti yeroo bara 2020 irraa jalqabneeti mootummaan kun saffisaanii marii biyyoolessaa hunda ka'ammatee ta'uu qaba. Sabni hunduu sabni Abaaras, sabni Tigrees, Oromoon, Somaalee sabnoonni guddaan keessatti iyyuu itti hirmaatanii biyya tana as jirra. Dogongoraan as keenyee karammaan isin nu qabannee mootummaan qabatee dhufe kun beekaa as nu geessee garuu akka taanillee taanu ammaas kennee jirra. Kanaafiyyuu as keessaa bahuu fi boolla kana keessaa bahuu fi guyyaa tokko edannee jiraachuu fi uummanni Itoophiyaa taa'eetiin mari'achuu qaba. Maal barbaada sabni Oromoo, sabni Amaaraa maal barbaada? Maal yoo goone jaraaf saba jaraatiif ta'a kan jedhu fala gadi keenyee yoo murteessine malee akka amma jirrutti anis dirree kiyya qofatti atis dirree kan kee qofatti yoo harka kadhaattu taate waluma fixaa deemnaa irratti hiyyummaaf goggogeessitti hammaataa deemnatti fakkaata. Komishiiniin mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii qorachuudhaaf akka deemu ibsa torban kana kenne ilaalchisee ollaan ibsa adoolessa 4 bara 2022 baaseen tarkaanfii gaariidha jechuudhaan akka dinqisiifamte beekamee jira. Dhimma ijoo dubbii kanaa irratti bakka bu'oota mootummaa argachuudhaaf yaaliin taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Miidiyaaleen biyya alaa jiranii caalaan isaanii dhimma Itoophiyaa irratti gabaasni isaan dhiyeessan waan walitti bu'iinsa babal'isuudha jechuudhaan gaazexeessaa Aluulaa Kabbadeetti kan himanii itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtii fi dhimma alaa kan paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n irra deddeebi'ee taasise fiixaan hin baane. Waa'ee ajjechaa dhiyeenya kana raawwatamee ilaalchisee waajjira muummee ministeeraatti itti gaafatamtuu dhimma pireesii kan ta'an Biillanee Suyyumii ibsa gaazexeessootaa fi tibbana kana kennan keessaa waan jedhanii fudhanneerra. Nageenyiif tasgabbiin ajandaa mootummaa isa dursi kennamuuf akka ta'e jabeessee ibsuun barbaada. Hojiin nageenya eegsisuu hundi uumama isaatiin waan hojii quunnamtii sabaa guyyaa guyyaaf ta'u miti. Qormaanni tokko tokko jiraatus gareen eegumsa nageenyaa akka deeggaramuu qabuuf ergama isaa irrattis bu'aa buusaa jiraachuunsaa amanamuu qaba. Rakkinichi itti fufee jira. Gabaasni keenyas itti fufa. Fuulduratti yaada gama mootummaatiin jiru bal'inaan qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasisaa jirra. Kanarraa kanumaan goolamna. Fayyaa ta'a.